isaatiif jedhee garuu gootummaa keessaatti qabu onnee keessaatti dhagamee wanta kana akkana odoo godhu wanta kana akkana odoo godhu wanta Warkilaa hiibitee qeerroo shubbutee bitee bitii qeerroo shubbutee hiibitee bitii diinaa hin gulminfannuu diinaa Oromoo lafarraa bitee diinaa Oromoo lafarraa bitee. Warkilaa hiibitee qeerroo shubbutee bitee bitii qeerroo shubbutee bitee bitii diinaa hin gulminfannuu diinaa. Artistii Hannah. Yooyaa harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiidhaan koo akkam jirtan fayyaa keessanii jirtu sin jechaa akkuma isaan immoo tuyyuu viidiyoo kiyya wajjin haga dhumaatti turtii gochuun irraanfatina har'a waan ciccimaa tokkoon isinii qabadhee dhufee waan garaa nama nyaatuu fi waan nama naasisuu waan garaa nama nyaatu dhasuma dhugaa jechuudha. Maaliif ijoollee nagaadhaan jiraatan ijoollee waa'ee akkanaa hin beekne kaayyoo qaban kaayyoo isaaniitiif gadi jedhanii bulaa jiran irra rakkoon gayaa jira Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Egaa dhiyeenya kana ijoolleen qallaaliin kun hidhaa hin seenne sababbiin isaan hidhaa seenanii fi sababa nama tokkootiif maal jedha Oromoon maarrii tokkoo fi hundi isaatiyyuu ajaa jedhe maqmaa isa wayiiti. Na sanumaa wal qabsiisee kanaaf nama tokko qofaaf sababbii nama tokkoo ijoolleen baay'een galaafatamanii jiranii jechuudha. Gara hidhaatti hagammaattuu galaafatamaa jiranillee rakkoon irra ga'ee jira jechuudha. Rakkoon kun dhaabataan jiru babal'ataa deemaa jira. Soqaa jiranii ijoollee bakka jiranitti bakka isaan dalagataa jiranitti egaa qabaniitiin gara mana hidhaa geessaa jiranii. Egaa ijoollee kana hoo qabanii jedhan rakkoo irraan ga'een kan jedhu keessi kenneen sodaata. Maaliif sababbichi isaa sababbi ijoolleen kun ittiin qabamaa jirtu sababa lubbuu nama tokkooti jechuudha. Lubbuu jechuun immoo waan guddaadha. Akkuma san immoo mucichi kan ajjeesee kophaa isaati jedhee ani itti amanuu hin danda'u. Egaa shorxaa tokko ajjeesanii jedhan. Amma ka ajjeese nama tokko kan nama lama kan nama sadi garuu balaan nama sanii uummata baay'ee galaafatee jira jechuudha. Galaafate jechuun balaa isaaniitiin qabamanii jiranii Itoophiyaadha jechaadhaan qabamanii egaa amma akka jedhanitti warra waraqaa qabu miti warra waraqaa hin qabnes warra qabus walumatti guuranii hidhatti naqaa jiranii jedhan. Egaa kun rakkoo guddaadha. Obboleeyyan namni biyya ofiitii gaafa ba'u kaayyoo qabaa miti kaayyoo malee biyyi isaatirraa hin ba'u. Kaayyoo isaatiif jedhee garuu gootummaa keessaatti qabu onnee keessaatti dhagamee wanta kana akkana odoo godhu wanta kana akkana odoo godhu wanta kana osoo akkana godhe fakkeenyaaf amma shorxaan kun qabuuf itti dhaqee ta'uu danda'a. Egaa rakkina biraati irratti walitti hin dhufan saa. Na onnee itti dhagamu san keessa isaatti gadi callisuu qaba malee biyya ormaa keessa taa'ee ilma namaa tokko bazzaamu shorxaa poolisii jechuudha. In ajjeesaa? Eeshii inni ajjeesee jira. Hiriyoota isaatii hoo yaadee jira inni sun jechuudha. Ani garuu kophaa isaan raawwate mucichi jechaa hin jiru. Karaa raawwate jechaadha. Isin galee. Annaa mucichi kophaa isaatii miti akiidi yaani namootuma wajjiniin malee kan raawwate tarii nam tokko aaree hoo jedhee isuma tanaayyuu osoo galabbatee mana waan akkasitti dhagaamee onneen itti danfitee ajjeesuu danda'a jechuudha. Raajidha. Akkamitti ajjeese kan jedhu jechuudha. Kanaaf ijoolleen Oromoo Saudi Arabiyaa keessa jiran rakkachaa jiranii bakka jiranitti qabamanii gara mana hidhaatti guramaa jiranii walaa waraqaa qabdaa waraa waraqaa hin qabdu kan kee hajaatti hin qabanidha jiranii. Ijoollee baay'ee sooshaal miidiyaa irratti dhugaa rabbi yoo banee jedhu waa'ee makanaa qofa hasaamaa jira jechuudha. Maaliif garaana nyaata nama ijoolleen hidhaman kun hunduu garaana nyaata miskiina jechuudha. Ijoollee kaayyoo ofiitii jecha mataa isaanii qaqqabatanii haraba jala bulan jechuudha. Mataa isaanii qaqqabatanii hoolota eeggatan jechuudha. Mataa isaanii qaqqabatanii re'ee eeggatan, mataa isaanii qaqqabatanii baadiyyaa keessa jiraatan jechuudha. Maaliif hojiidha? Kana isin jedhu arraba osoo hin ta'initti hojii. Hojiin kamuu hojiidha. Kan dursa hojii kee kabajate. Nama hoo taate hojii kee kabaja. Hojii hin tuffatiin. Fakkeenyaaf re'ee eega gaala eega jinni siraa ነው ስራ ማለት ደግሞ ክብር ነው እስኒ ገሌ ስራ ክብር ነው በመጀመሪያ ስራውን አከብረው የፈለገ ይሁን ዱጋ ረቢ ከፈዲሃ ታው ዱርሰቲ
hojii keetti kabajaa kennu. Hojii kamuu haa ta'u jechuudha. Hojii kamuu haa ta'u ijoollee nagaa miskiina dalagataa jiran bakka hojiitirraa jeeqamanii jiran jechuudha malaale. Rakkataan rakkoo keessa nama galchaa jechuudha. Sini galee yoo gale biyya baasaatti gala yoo gale biyya baasaatti isa nyaata maalii wanni inni ijoollee kana mara rakkootti naqeef kiyyaan namicha shurxaa ajjeese jedhan kun jechaadha. So ijoolleen keenya bakka jirtaanitti haga wanti kun taragaaga'ee jedhutti feeggannoo godhaa hamma dandeettan tokkoon haga waa'ee namicha kana haxaarra'amee namicha kana eenyu akka ajjeese addaan baasanii jedhanitti bakka jirtaanitti rabbi sinaa eegu rabbi gaditti garuu isin feeguuf yaalaa isin jedha. Na dhaabsi kiyya guddaan guyyaa har'aa kana fakkaata isin jira ijoollee maatii kiyya taatan qaaliidhaan. Kanaaf bakka jirtan rabbiin isin haa eegu garuu dhaamsi kiyya guddaan isaa waan isinitti dhagahamu tokko keessa gadhoo isadha malee rakkoo irraan gaa rakkoo keessa jirteetiif iyyuu biyya ormaa keessa jirta biyya ormaa jechuun rakkoo jechuudha. Rakkoo lammataa ilma namaa lubbuu namaa ajjeestee biyya ormaa keessatti jiraachuu yaadda. So waan akkanaatirraa dhuufiin baay'inaatti tola ijoollee keenya xuruu hin ta'u jechuudha. Isin galee maaliifi so kanaafi gaariin ta'uu balaan keessa nama biraallee ga'uu danda'a. Balaan keessa lammiilee Itoophiyaa galaafataa jira. Kanaaf ijoolleen umni isinitti dhagahamu fakkeenyaaf nama wal loltan nama sana osoo hin falaxee nama sana osoo hin dhahin nama sana osoo rakkoo irraan gahe yoo jedhee wanta akkasitti dhagahamu dursa ani eenyudha dursa eessa jiraadha dursa ani maaliif manaa bahee dursa akkam ta'uu qaba daandii kana yennaan jalqabe karaa kamiin xumurama nama kana hoo ajjeese maaltu narra gaha. So wanta tokko itti yaaddanii osoo hojjetanii baay'ee namatti tola jechuudha. Garuu oluma kaatanii biyya namaa keessa osoo jiraatan ilma namaa ajjeesanii biyya kee keessatti ilma namaa ajjeessee jiraachuu dandeessu. Garuu amma sa'aa biyyi bulchuu kanatti jechuudha. Lubbuun ilma namaa lubbuu namaatti hasabaman jirtu namni nama ajjeessee taa'ee nyaatee dhugaa jechuudha akka barbaade jiraata jechuudha eegaa caalu. Sini galee. So biyya ormaatti garuu akkasii miti jechaadha. Namni nama ajjeese inni hodhamame balaan isaa fira saggalafta balaan isaa akkanatti kunoo waan Itoophiyaa ta'an qofaaf sababa isaa dararamaa jiranii jechuudha. Waan biyya tokko ta'an bichaaf jechaadha. Kanaaf ilmaan Oromoo yoo namaa wal loltan waan isinitti dhagayamu wanta kana horaa wadhe akka maaltu rakkoo maaltu narra gaa jedhaatitti yaada dursa raawwachuun duratti. Rakkoo kanatti hoo seeni karaa kamiin baa jedhaatitti yaadaa jechuudha. Akkasitti ijoollee Oromoo please ka jirtan biyya ormaa keessa waan ta'eef humna isinitti dhagahamu osoo nama san ajjeese osoo nama san falaxe osoo nama san waan akkana godhe osoo akkana godhe yaani bakka wanta tokko isinitti dhagahamuu danda'a. So of taquxaxxaruu danda'uu qabdan jechuudha. Dhaamsi kiyya guddaan guyyaa har'aa waan isinitti dhagahamu fakkeenyaaf anama madaamiiti yeroo wal lolee anis madaamiin qaba. Hojii qaba madaamii biraan hojjedha jechuudha. Sini galee namni kamuu hojii mataa isaa qaba. Hojii jechuun ulfina jechuudha. So aarii waan tokko hin dubbadha. Aarii keessa galee waan tokko hin dubbadha naan jedhee ani eenyudha jechi dubbadhu kun hoo eessa deema? Ennaan dubbadha rakkoo maaltu narra gaha? Dubbachumaayyuu raawwachuu miti dubbachumaayyuu jechuudha. Garuu daffaranii lubbuu ilma namaa baasu jechuun kabbaadidha. Kanaafi dhaamsi guddaan waan isinitti dhagahamu tokko of taquxaxxaraa raawwachuun duratti biyya ormaa keessa jirtanii isiniin jedha. Isin jaaladha isin kabajamaatiidhaan koo yuutuubii kiyya ammootiyyu warri haarawatti dhuftan maatii ta'a waliin hojjanna warri maatii kotaatan immoo laayikii godha. Isin jaaladha. Bye bye. Ciao ciao. I love you. Ilman Oromika by Jama Tutorde Aftuda Kualga Juma na Hordafu Kisani Galakatama Hedayan Ijanjalada.